Akkuma agartanii ka hordoftoota kiyyaanii amanii jira jechuudha. Fuudheetiin jira garuu hiikeetiin jira naan jira jechuudha hachiin. Bas garuu ani ilma namaa amanuun naaf ga'ee jira. Amma booda anaafiin xiyyaa fi teessaa sana hin beekne bakka ilaaraa kamina dho'isaa waan hunda ni gaafadhaan jechuudha. Gizee biraa yaani kaameraa isin barbaadullee anaafiin qofti gizee mana keessa jiru waan takka ni haasofna. Garuu waan kanaa sila micootanaa jechuudha. Waan takka natti hin haasofne sila caaltuu natti haasofee jira maaliif akka addabaa waan hunda naaf himee jira jechuudha. Osoo anaaf inni waliin fuudhin illee egaa walfuunee boodallee haasofne jira. Waltaanii jira jechuudha waan hundarratti. Bas garuu kijiba yaani kijiba kana na dho'isaa dubbii kana fardi guddoo sana na dho'ise jee abdiin qabu ture. Garuu ilma dhiiraati alagaan alagumaan isinijaa akkasii ilma ijoollee dhalaa tana hordoftoota jechuudha akka kiyyaa carraa akka kiyyaa kan akka isin muudanne isinijaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota shaashiitu bakka minekee afiyyaa qabdan jirtan isin jecha bakka jiraatan boqolumaan jiraani. Xiqqoo haaraan qaba hedduu takka gaddeetiin jira jechuudha. Ifitti illee haaraan qaba. Namatti illee haaraan qaba. Eenyutti haartee jechuun keessan alamu namni itti haare immoo hajjidha. Ni beeytanii hajjiin kalaasaa malee isaa kana dadhabeetiin jira jechuudha. Namni sobaa jiraatu inni sobaa jirullee addan beeku garuu haara maaliif haartee jechuun keessan olamu. Wanti inni sababni naareef kun immoo gizeen isiniif himuu jechuudha hordoftoota kiyyaa dhiifamallee naaf qooda. Isin waan hedduu jechuudha. Naaf himtanii jirtanii komentii jalatti illee na barreessitanii jirtanii aanaataan dhageenya ana donqorroon jechuudha. Waan hundaafuu gaa isiniif himaa waan inni na qoode jechuudha. Jaartii akka nyaanii aan jaartii takka akka qabu duraan hin beekaa garuu jaartii sanii waliin akka haadha mana isaa yaatanii beeku waan caaltuun immoo akka biyya galtee innaa akka isaan ni kaa'u irraa buufatanii quba qaba jechuudha akka isaan adda deemanii. Garuu amma deebi'anii namni jechuudha akka jaartii sadaffaa qabuun beeku aanaa hojii jaartii lammaffaatti hin beeku malee akka jaartii sadaffaa qabuun beeku. Bas kunoo mucayyoon takka jechuudha haati manaa isaa ta duraa jechuudha taanaa fi caaltuu duraa sagalee naaf qabdee sagalee isin naaf qabdee illee boodarra kan isin dhageessisu ta'a. Innaan mucayyoon sun akkanaan jette jechuudha aan jaartii isaatii haadha manaa isaatiin aan jette wanti kun dhugaadha immoo kiyyibaa kaameraa dho'ifadheetumaan gizee ajjiin dhufu gaafadha jechuudha. Hogaruu wanti kun dhugaa ta'e waan biraatiin dadhabuullee erkee kanaan ciccira jechuudha. Har'a numa laaltan bas hedduu asoon barbaaduun isin jaa hordoftoota kiyyaa hedduu takaareetiin jira. Hedduu takallee fi gadduutiin jira. Akkasiin isin jaa warra hoo hajii wanta kana gaafadhee dhugaa ta'e xiyyaa fi ta'e isaan beene wallahi. Akkasiin isin jaa hordoftoota kiyyaa sagalee micoon sun illee naaf ergite isiniif hin kaa'aa jechuudha. Micoon duraan biyya jirti. Haati manaa isaa jechuudha garuu biyyarraa karaa Dubaay deemtee Dubaay dalagachuu jirti. Akkasitti yuutuubarratti nu agarte sagalee kana naaf qabu dandeessee jechuudha. Inshallah wanti kun dhugaa ta'uu kijibatu hin beekne waan hundaaf koo walumaan adda baafannu ta'an isin jaa. Kun hordoftoota kiyyaa sagaleen isin dhageessisa jechuudha sagalee micoon na ergite. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkami nagaa jirtaa? Imaan jedhamta natti fakkaata. Quxurii kan kee suqee sin argadhee habibtii tiyya. Maaliif jennaaniin hajama si hajame jechuudha. Hajaa hajam jabduu si hajame. Hajaan kiyya naga'uma irratti si barbaada. Namicha ati itti heerumte kana argite inni dhirsa kiyya ture habibti dhirsa kiyya ture inni jechuudha. Si galee anini niitii isaa tabiyyaati. Si galee guddina biraa deeme kun waggaa baay'ee tureera. Angaruu amma inni silkiyyoo dawwalu silkiin jiraan kaasuu hin dawwalaaf bilookina godhaa. Amma mee maalmarra jira hiriyoota isaa gaafadhu bee fuudheera bee intaluma kunoo yuutuuba kana akkuma isaa hojjettoo fuudheera jedhanii soqadheeti amma kunoo quxurii kan kee tibbee. Kanaafuu nama si ta'u miti nama si dabaluu miti waan tas dura fudhata akka godhaa turen beektami intala kun caaltu jedhamtu takka jechuudha. Isiillee anumarraa fuudhee ture amma gara biyya Dubaay kana deemeera haga dhufee jedhe waggaa tokko inni bulookii na godha na jedhaan kaasuu sirma bakkuma kana bulookii na godha jechuudha. Ijoollee yuutuub hojjetturraa soqadhee argadhe jechuudha. Isa bira isa heerumti tanaa isa bira jirtu tanaa jedhan kunini si hin dabalu yoomis kana inni anumaa galaa si hin dabalu intala isaa tabiyyaati amma biyya Dubaay jira dhufeetii haga dhufe waggaa tokko silkii isaa argachuu hin dandeenye
Buluuk na godhana jala hin kaasu horoosiin ta'u jechuudha. Kuyyoomu zoroo anumaaf gala waan ta'eef ati akkanumaa waliin mataa siin jinqamin ati akkanumaa waliin mataa siin zoorinii siin jedha habiibti. Osoo kiyya osoo yoomatti dhiifte das na jedhas ture. Siigale? Das jaan. Osoo yoomatti dhiifatte das na jedha ture. Garuu akkanuma mataa waliin siin jinqamin. Akkasii jechuudha gaa hordoftoota kiyamee isin waan naan jettan kanneen koomintii jala laalu jechuudha. Hedduu aariis hin jira dhiifamanaaf godhaa garuu. Kanaafuu jechuudha. Yeroo baay'ee kadhadhee na didee waan jedhuullee dhaga'u waan jedhuun siif dhaga'u. Kanaan duratti lakka fuudhee dhaga'eera. Horri isaallee galii nama hambaallee hin cinqinii maatii namaallee hin cinqinii dhalaa gandaallee hin cinqinii galii gara biyyaa gali jedhanii jibbatan hin dhaga'u. Si galee anaaf gaafa biyyaa bee wanta kana argee hin beeku na gargaaree hin beeku. Homaa nan gargaaru waan jedhe dhaga'u ka horri jedhe dhaga'u takkii jedhe dhiisiti arraasaa itti dhufeemi ka horri jedhuuyyuu hin dhaga'u. Osoo kiyya osoo yoomaan biraa mana laallattee si bareeda ture obboleettiti. Ambadaa kan keen jaaladha akkuma nana godhe kan si godhu. Akkasii jechuudha hordoftoota kiyya akkuma agartan kanatti sagalee kana dhageeffatanii jirtanii guutuu isaa dhageeffatanii jirtanii silaasiin taatamee maal gootanii. Maal godin jettamee amma waan hin godhu kanaa wallaalis hin jira. Bas wanti kun dhugaadha moo kijibaa adda baafachuun barbaada dura jechuudha. Wanti kun dhugaa ta'e isiniif hin galakkisaa moo kijibaa ta'e garuu fashalaa'uu jirti jechuudha. Inshaallah hora akka nyaanii akka yaada kiyyaatti dhugaan ta'uu jaabdiin hin qabaa hora dhugaa ta'e garuu hedduu takkaan gadda jechuudha. Anaaf yaajjiin beene. Xiyyaafite isaa ruma laallu teessan isin waan hundaafuu. Anga tumura video kanaan hordofan isin jaa inshallah wanaaf milkaa'ee isiniif illee isiniif maraa jechuudha video kana guutuu. Akkasiin isin jaa hordoftoota kiyyaa du'aanaaf godhaa waan hundaafu. Akkasii gaa hordoftoota kiyyaa kaameraa dhoofeffadhee fitee isin jiraa kun akkuma agartan kanatti inni dhufee ulaa dhadhoo jira garuu deemee irraan banuu qolfini qafee fi kun isin jechuudha. Assalamu alaikum. Salam. Kagari. Mana sus? Mana sama kana baga. Nagi manzaa tanatti baatu qaara turtee dhufte. Turtee dhufte arran nagi manzaa tanatti dhufte funja. Miiraan dhufsaniif. Milli nagaa si qabaare. Nagaa qabannu nuyi maali afaan darbu irratti. Jaartiin ta'e to'annoo nagaa qabdi. Jaartiin ta'e. Innawaa jaartii heddumina keessa dawwallaaltee mi tapha akka taate. Mi warra biyyi deemee anaan madara gara dhufee ani mi ammee callime. Ganama soona amma akka jiru. Ganama soona. Yaa soita ganama se anamma soi waan biraa sinjee. Jaartiin ta'an akka mina ga'ee fayyaa qabdiin sinjee malee waan biraanti sinjee takkan qabu. Jaartiin kamaalitti sinjee. Jaartiin tana maati kaata waraabisaa jira. Tana fuutee jira. Tana dura fuutee jira antanii si fuudheen jiru taadhaa baan si fuudhee takka bijaan si fuudhanii jirti mi. Tas dura fuudhee taa deemtee biyya galte waan biraa maan qorqoraa usere. Sani baanaan san miskinti teemi baanaa miti. Si biraa boo. Sana biraa. Maani jettee kala. Si bira deemu deemta isin asin jirtu kwa. Tabiraatu jiraachuu baattuu shakkina. Wanti bata tasu jirtu waan angalleera. Wanti nama soo jirtu sila jaartii ta duraatiin siinaa soo jiru. Jaartiin isa kadura kamni sinjee. Ta duraata mi atin beektu ta duraata mi beek. Ta duraa fi ta boodaatiin beeka. Ifin beeka malee. Kami ta duraata ni naan beeku. Amma gataa irratti nummee waa'ee si gaafachuu jira. Ni deema achiin deema jettu naan jechaan oliin. Narraa dhugaadhaan si gaafachuu jira bara. Eessatti ni fiiga jetta waan si gaafachuu jiru kun si galeeti. Akka deebisaan lafin deebisnee gabboo deemti. Ni beeka dalagaa. Eessaa fiddee yaani taanii isaa fuudhee nagaa bata jaartii. Tanii naan eessaa fuudhee. Jaartii ta duraan ni beektu mun beektu ati. Ta duraata hin beeku. Sinna fuudhee. Ansitti fuudhee ta dabbaa keessi fuudhee ni beekta. Biyyattiin fuudhee ati. Biyyattiin fuudhee. Caaltuu taate osoo akka isi qabu beektu natti hiru takka jee. Caatuun bareega deemtee boodaa sitti heerume. Caaltuu osoo beekuutiin sitti heerume. Maal federaan bira? Ta isi malee te biraa sanaatuu ni beekta.
osoo si gaafachuu jiru akka nama beekne ammallee na gowwoomsuuf hin deemin gaafa duraanii sun na gowwoomsite. Lees na gowwoomsuu deemta. Lees na akka jibbuu deemta. Waan ta'ee takka ta'eemi wanti kun dhugaadhamoo dhugaa miti. Atamma raayidee fiddamu yaani kanallee booda xiqqoo turtee namatu na himee namoota akkanaan jireenya jenga. Namatu natti himee isin ijoo waan reefif dhagee takka waan gurra hin dhagee takka. Eessa dhageette? Yaani biyyaa si dabalte akkami dhaguu dandeesse? Ati isin bakka jirtu ni beektaa amma. Maaliif beekana? Isii hin beeku. Hayyee wanta takka qofaan si gaafachuu jiru. Yaa ati isi maan beeknatti karaa nadii si kaati maal isa? Ati amma jaartee itti duraan qabdu. Jaartii dura ati hin beektu naaf hin takkitti jaartii dura ni qabdu hin qabdu anaaf jaartuu dura. Hin qabu. Anaaf jaartii dura jaartii hin qabdu. Hin qabu sin jedha. Yeroo jaartii miti yeroo san ol jedheetu dubartii jaartii dura dubartii ol jedhee jira sallaa. Asitti nakka jibaa dhugaa si gaafachuu jira amma kan jaartii si gaafachuu jira. Dhugaa jira yaani wasi kiyyuu jira. Dhugaa si jiranis. Dhugaa si ta'e jira maali? Kizeen qopna gadi si wajjaa si akka inni manumatti qopna gadi na waliin asi. Mushumudi na raqabatee harka daataa. Yaa aki hin beeku sin jedhee maal feesa kanaan. Akkamitti jaartii ta'e hin beekne sagalee si dhageessisuu feete. Amma baraan biraati miti. Sagalee maali? Sagalee haati manaatiin naaf ergite. Fiti si fiin bannee si dhageessisaa. Fiti. Maan dhageessisa? Hunoo dhageeffadhu. Meeshaa jirasa. Wayii anumaaf taleetii garuu hajjumaa miti. Maal siif ta'e? Tunaana. Tunaana. Dhageeffadhu huno. Tunaana. Silkiin tunaa maal taatee abbo? Tunaana. Imaan jedhamtanatti fakkaata. Quxurii kan keessa. Sariitee suutee agartee telefoonni fi. Maaliif jennaaniin hajama si hajame jechuudha. Hajaa jabduu si hajame. Hajaan kiyya naguma si barbaada. Hariifti. Namichi atiitti heerumsa kana argite inni dhirsa kiyya ture habiibti dhirsa kiyya ture inni jechuudha. Si galee anini niitii isaa tabiyyaati. Si galee Isaa tabiyyaati. Waggaa baay'ee tureera. Angaruu amma inni sitti yoo dawwalu silkii naan kaasuu hin dawwalaa kun buloo akkana godhaa. Sekshaan walumaa buloo goota. Walumarra jedha hiriyoota isaa gaafadhu beekuu dheeraa. Kalaan nurra cufee yaa hin beeku. Isuma hin beeku. Isuma hin beeku. Kijibaa jechuudha wanti kun. Kijibaa miti abadan. Namni lafaa kee akkanan maqaa namarraan kaayu. Yaa akki taatus tabiyyaa taateetu sana hiikee jiraan. Duba dura liifni fuunee naan jette ilaala liifnatti nimin. Karaa hiikee jira wanti biraman. Hiikeetiin jira ani hiikeen akka hiibar siin gaafachuutiin jiru wanti dabre liifnatti nimin. Hanga namni sagalee naaf qabu. Dirqama naa himuu qabdee. Maaliif siima dirqama? Ana adamnaati. Osoo jaartii ta'e osoo kammoo hin jira addeen dirqama siimuu qaba. Garuu dhiisee jiraan. Dhiistulee naaf himuu qabdee laara waamne kasi gaafadde waan akkana ni jira hajji gisee. Maaliif sitti moo yaani naan jette. Yaani yeroo mana fincaanii deemaa reesii siimuu qaba. Mana fincaanii deemuu fi kun waan garagara. Waan garagara. Yaani amma dhiisee jira malee walii gara maal fedhisi? Walii gara dhiisuu kee baachuu maaltiin beekan amma walii jiraatan. Aartee waan ibsi. Gaafa biyya galu kiyyumaa naan jettee baramchoon gurra keetiin dhageessemi wayin kijibaa soo jira. Dhiisee jira. Ati dhiisuuf sin ammasii waan isii dhiisee anaaf si adda baasuu waan taatu. Dammoo micoon akka sagalee deebisee hin qabnee fi bilook nu goote tamaam. Yaa kiyya kana nu dhiisi kaakala dhiisee hin jireen yeroo ni biramaa. Dhiiseen akkamitti boilaaraa liisnatti nimin. Amma shangulittidha. Maal isitti? Asii jaartii biraa qabaachuu keenya shakkaa amma ammatti ulii sirraan qabu. Yaa kiyya shanan haga furii yaa obboleetti. Shaaree ilaa furii heeyyama. Ati kudha furuu fuudhu mooni jetta. Kala sama nu jigi kaya nu dhiisi hin jireen kala nu dhiisee jira wanni biraan jiru dubbii asii dhumatti. Akkami dhiisee jiraan akkami. Atama nu jigi. Haji mana kana gabbaatee yaarra. Ala beetiin osoo gareeru. Naan kaanne ayyaan. Ulaan nuti qollofin ulaa bani deemre. Ulaan sun ittuf. Saraahi. Uff. Akkuma agartanii kan hordoftoota kiyyaa inni amanii jira jechuudha. Fuudheetiin jira garuu hiikeetiin jira naan jira jechuudha. Hachiin
bas garuu ani ilma namaa amanuu naaf gahee jira. Amma booda anaafini xiyyaa fi teessaa sana hin beekne bakka ilaaraa kamina dho'isaa waan hunda ni gaafadhaan jechuudha. Gizee biraa yaani kaameraa isin barbaadullee anaaf ni qofti gizee mana keessa jiru waan takka ni haasofna. Garuu waan kanaa sila micootanaa jechuudha. Waan takka natti hin haasofne sila caaltuu natti haasofee jira maaliif akka addabaa waan hunda naaf himee jira jechuudha. Osoo anaaf inni waliin fuudhin illee egaa wal fuunee boodallee haasofne jira. Waltaanii jira jechuudha waan hundarratti. Bas garuu kijiba yaani kijiba kana na dho'isaa dubbii akkana farti guddoo sana na dho'ise jee abdiin qabu ture. Garuu ilma dhiiraati alagaan alagumaan isinijaa akkasii ilma ijoollee dhalaa tana hordoftoota jechuudha. Akka kiyyaa carraa akka kiyyaa kan akka isin muudanne isinijaa. Anamma booda ilma namaa amanuu jechuun hedduun natti ulfaataa mus jaarsaa kiyyaa miti obboleessa kiyya kaniin waliin dhaladhee hin amanuu jechuudha. Ilma namaa amanuun ilma namaa irratti aslan abdii godhatuun hin ta'u. Garuu waan hundaafuu jiruun xiyyaa fi hajii jechuudha. Waliin fuufti waliin fuufuuwwaati hin beekne jechuudha. Kanuma walumaan laallu taana mee waan hundaafuu tasgabbaa'ee isin itti yaadaan isin jaa hedduuta kanaaf galatoommaan isin jaa du'aa hin afgodhaa.